Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Oduu keenya kan guyyaa har'aatiin kan biyya keessaa fi biyya alaatis qabanneetiin jira. Oduu biyya keessaatii yoo jalqabnu abbaan taayitaa abbaa qabeenyaa komii karaa seeraan alaa maallaqa sassaabaniiru jedhu irratti kan dhihaateen qorannoon akka gaggeeffamaa jiru ibsa godheetii kan inni jiru. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa abbaa qabeenyaa Ermiyaas Amalgaa fi dhaabbata Genesis Investment Service jedhamu dabalatee namoota dhuunfaa fi dhaabbilee biroo irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu beeksiseera. Abbaan taayitichaa namoota dhuunfaa fi dhaabbilee kanneen irratti qorannoo eegaluu kan ibse yommuu ta'u, seeraan ala aksiyoona uummataatti gurguruu maallaqa walitti qabaa turan jedhamuudhaan komii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan kana kan godhe yommuu ta'u, qorannoon kan gaggeeffamu akkaataa qajeelfama mirga dhaga'amuu jedhu heera mootummaa irratti caqaseen yoo ta'u, mirgoonni fi eegumsi heera mootummaa fi seerotni birootiin kennaman hundi ni kabajama jedhameera. Abbaa taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa kutaa qorannoo fi raawwachiisa hundeessuudhaan alatti ministeera haqaa, ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa, tajaajila nageenya faayinaansii fi komishinii poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan garee teeknikaa seera qabaa yookaan seera gabaan biyyattii ittiin deddeemaa jiruu fi gabaa kaapitaalaa kabachiisuu akka hundeeffamu yaadachiisaniiti kan isaan jiran. Namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen hojii gabaa kaapitaalaa waliin wal qabatu irratti yoo bobba'an of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhan ibsa kaleessa baaseen hubachiiseera. Akkasumas namoota dhuunfaa fi dhaabbilee hayyama argateerra jechuudhaan yookaan argannee jirra jechuudhaan socho'an yookaan beeksisan waliin waliigaltee raawwachuu yookaan maallaqa kaffaluu dura dhugamatti hayyamni akka kennameef abbaa taayitichaa irra akka mirkaneessanis akeekkachiisa biraa kenneeti jira. Dabalataan abbaa taayitichaa namoota dhuunfaa fi dhaabbilee hayyama osoo hin argatiin tajaajila gabaa kaapitaalaa kennuudhaaf kanneen socho'anii fi akkasumas miidiyaa kamiiniyyuu beeksisa irratti kan hojjetan tarkaanfiin barbaachisaa tahe akka irratti fudhatamu akeekkachiisaa fi beeksisa kenneeti kan inni jiru. Oduu biraatiin Oromiyaa keessatti mootummaan gaafii lafa mana jireenyaa barbaachisoo kanneen barsiisonni gaafataa turan yoo hin furin ta'e hojii dhaabuudhaaf dirqamna jechuudhaan barsiisonnis akeekkachiisa kennuun isaanii dhagahamaa jira. Dhiheenya kana ogeeyyii fayyaatiin wal qabatee rakkoon isaanii akka furamuu fi mindaan isaanii akka dabalamuuf gaafii gaafachaa kan jiran yommuu ta'u, amma ammoo barsiisonnis gaafii lafaan wal qabatee gandaa hanga aanaatti godhamaa jiru keessatti hirmaachuu akka jalqabanii fi kun daddafee yookaan hin deebineef ta'e isaanis hojii dhaabuu akka dirqaman beeksisaniiti jiran. Mootummaan gaafii lafa mana jireenyaa barsiisotaa furuudhaaf kallattii kan kaahee yommuu ta'u, garuu sadarkaa aanaa, sadarkaa godinaa fi magaalotaatti hojiitti hiikamuu dhabuun rakkoo barsiisotaa hammeessuu kan himatan barsiisonni. Akkaataa naannoo Oromiyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa lafti mana jireenyaa barsiisotaaf akka kennamu xalayaa qaamota dhimmi ilaallatuuf barreessus hanga ammaatti garuu warri gara gadaanu yookaan aanaa, godina akkasumas gandoota isaan irra barsiisanii fi magaalonni hanga ammaatti osoo hojiitti hin seeniin hafuudhaan dubbatamaati kan inni jiru. Oromiyaa keessayyuu tahee naannawa tokko tokkotti mindaan iskeeliin dhiheenya kana sirreeffame hanga ammaatti isaan biraa kan geenye warri dubbatanis kan jiru yommuu ta'u, kun ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa osoo hin taane aanotaa fi godinoota biratti akka hafe komiin isaanii iyyataati kan isaan jiran. Dogongora konkolaachisaatiin balaa tiraafikaa ji'oota 9 keessatti qofa mudatee lubbuun namoota 1043 darbuun gabaafame. Naannoo Oromiyaatti ji'oottan 9 darban qofa keessatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 1043 yoo darbu, namoota 1021 irratti ammoo miidhaan cimaan gahuu fi namoonni 684 miidhaan salphaan irra gahu akkasumas namoota biraa fi qabeenya irras miidhaan gahuun kan himame yommuu ta'u, hoogganaan nageenyaa fi to'annoo tiraafikaa naannichaa Koomaandar Balaachoo Tikee ibsa godhaniiti kan isaan jiran. Qorannoon dhiheenyaa kana Oromiyaa keessatti qoratame akka agarsiisutti balaa tiraafikaa keessaa 81 dogongora konkolaachisaa 7 ammoo dogongora warra lafootiin kan uumamu taheetiin jira. Naannoo Oromiyaatti iddoowwan balaan tiraafikaa baay'inaan mudatan 2100 adda baafamu, mallattooleen garaagaraa kaawwamuu konkolaachiftootaa fi warra lafootiifis barnoonni hubannoo uumuu kennamuu fi ammas itti fufee kennamaa jiraachuu eeraniiti kan isaan jiran. Naannichatti baay'inni balaa tiraafikaa ji'ootan 9 jalqabaa bara 2017 yeroo wal fakkaataa darbe kan bara 2017 kanaan yoo ilaallamu hir'ina agarsiisaa jiraachuu garuu gabaafameeti kan inni jiru. Yuunivarsiitiiwwan gaafilee uummataaf deebii qorannoo fi qo'annoon deeggarame kennuu qabu jedhame. Oomishaa fi oomishtummaan akka guddatu, barnoonni qulqullina qabu akka jiraatuu fi fayyaa hawaasaa akka eeguuf
gaafii uummataa irraa dhihaatuuf yuunivarsiitiiwwan qorannoo fi qo'annoodhaan deebisuu akka qaban dubbatamaatii kan isaan jiru. Kun kan ibsame hundeeffamu waggaa kurnaffaa isaa sababeeffachuudhaan konferansii biyyaalessaa marsaa 8ffaa yuunivarsiitii Arsiitti taa'amaa wayita jirutti yoo ta'u, konferansichi qorannoo irratti fayyadamuudhaan rakkoo uummataa dhugaadhaan hiikuu mata duree jedhuun gaggeeffamaa akka jirus gabaasaaleen achi argamaa jiran ni himu. Oomishaa fi oomishtummaan akka guddatu, barnoonni qulqullina qabu akka jiraatuu fi fayyaa hawaasaa akka eegamuuf gaafii uummata irraa dhihaatuu fi yuunivarsiitiiwwan qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'uudhaan deebii sirrii ta'e akka kennuu qabanis hubachiifameeti kan jiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Arsii Dr. Fiqaaduu Mitikkuu yuunivarsiitiin Arsii hojii qorannoo hojjechaa tureen bu'aa garaagaraa buusaa kan jiruu fi hanga ammaattis bu'aa hedduu buuseera yoo jedhan, yuunivarsiitichi barnoota gadaa akka hojiirra oolu, aadaan uummataa akka lafa qabatu, manni murtii aadaa rakkoo hawaasaa hiikuu keessatti qooda guddaa akka ba'uu fi dhimmoota wal fakkaatoo irratti qorannoo fi qo'annoodhaan geggeessuudhaan qaama furmaataa ta'e akka argamus godhamaatii jira jechuun dubbataniiru. Qorannoon kamiyyuu xumuramee akka lafatti hin gatamnee fi lafa waliin mari'achuu hojiirra oolchuudhaaf hojjechuun barbaachisaa akka ta'es waltajjii kana irratti cimsanii dhaamaniiru. Ministeera barnootaa bakka bu'uudhaan konferansicha irratti kan argaman Dr. Saraawit Haadisoo gama isaaniitiin qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaan cinatti qorannoowwan hojjetaman rakkoo hawaasaa akka hiikaniif ministeerichi hojjechaa jira jechuun deebisaniiru. Konferansii kana irratti qorattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kan hirmaatan yommuu ta'u, waraqaan qorannoo 36 dhihaateeti kan inni jiru. Keeniyaatti namoota mixii hatanii biyyaa baasuudhaaf turan irratti murteen darbuun dhagahame. Manni murtii Keeniyaa namoota 4 goondaa yookaan mixii mootii kumaan lakkaa'amu biyyaa baasuudhaaf turan hidhaa waggaa tokko yookaan doolaara Ameerikaa 7,700 akka kaffalan adabbii irratti murteesse. Namoonni shakkaman 4 lammiilee Beeljiyeem 2, Veetnaam 1 fi Keeniyaa 1 hoomaa goondaa lubbuudhaan jiran waliin osoo gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti dabarsuudhaaf yaalaa jiranii kan qabaman ta'uu kanaan dura gabaafni ture. Himannaa kana irratti kan ka'e hundaaf balleessaa ta'uu amananiiru. Lammiileen Beeljiyeem goondaa yookaan mixii funaanaa turan akka bashannanaatti malee seeraan ala akka ta'e hanga ammaa waan hin beekneef jechuun deebisan. Roobii darbe yeroo murtoon dubbifamu abbaan alangaa goondaan jarri funaanaan kun gatii baasanii fi baay'ee turan jechuun dubbateera. Mixiin muraasaan walitti qabamuun waan bashannanaa ta'ullee hoomaa guddaa 5,000 waliin walitti qabamuun garuu bashannanarra darbee kan jechuudhaan dubbisaniiti kan isaan jiran. Addunyaan yeroo ammaa kana sanyii goondaa kana sababa kakaatummaa namoota kanaan dhabdeerti jechuun yoo dubbatan, gosti goondaan kunneen yeroo mandhee isaanii ijaarratan ilaaluudhaan namoonni bashannanan waan bitataniif biyyattiitti sharafa guddaa argamsiiseera. Oduu biraatiin yeroo ammaa kana wal waraanatti kan jiran Paakistaanii fi Indiyaa gidduutti guyyaa guyyaadhaan oduun haaraan bahaatii kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee Hind misaa'ilotaa fi diroonii Paakistaan barbadeessuu guyyaa har'aa gabaasteetii kan isheen jirtu. Hind diroonotaa fi misaa'ilota Paakistaan irraa itti dhukaafamee barbadeessuu yoo himtu, ibsa kana kan baaste roobii halkanii fi kamisa har'aa yaalii haleellaa Paakistaan buufataalee waraanaa lixa Hindii irratti diroonii fi misaa'ila raawwatte fashaleessuudhaan misaa'ilota sana barbadeessuun kan isheen dubbatte. Paakistaan ammoo diroonota Hindii 25 barbadeessuu yoo himtu, dabalataan xiyyaarota waraanaa Hindii haleellaa qilleensaarra raawwachuudhaaf turan haleeltee samii irraa gadi buusuus dubbatteeti kan isheen jirtu. Hindiin dhimma xiyyaarota ishee kana hanga ammaatti yaada osoo hin kennin yoo haftu, gama isheetiin ammoo kan Paakistaan irraa itti ergame barbadeessuu garuu dubbachuu irraa duubatti kan hin deebinedha. Dubbiin biyyoota lameen gidduutti hammaataa deemee tasgabbeessuudhaaf Saudi Arabiyaa, Iraanii fi biyyoonni kaan gara Hindiitti imaluun marii gaggeessaa kan jiran yommuu ta'u, Hindi dubbicha kana caalaa hin hammeessu garuu haleellaan irratti raawwatameen deebii kennaa jira jechuudhaan dubbatteerti. Muummeen ministeeraa Paakistaan akka haaloo bahan garuu kanaan dura waadaa galaniiti kan isaan jiran. Haleellaa Hindii Paakistaan Kaashmir irratti raawwatte kana ilaalchisee warroonni ollaa isaanii yeroo ammaa kana garasitti jaarsummaadhaaf imalaati kan isaan jiran. Warroota jaarsummaadhaaf karas imalan keessaa ministeerri Saa'udii muddamni Delhii fi Islaamabaad gidduutti hammaannaan kan imalan yoo ta'u, ministeera jalqabaa ta'uunis galmaahaniiru. Ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa Adel Al-Jubaar muddamni Hindii fi Paakistaan gidduutti haalaan dabalan Delhiitti marii gochuudhaaf imalan. Islaamabaad fi Delhiin haleellaa walirratti bananiin quba walitti qabaa kan jiran yommuu ta'u, lamaan isaaniiyyuu tokko isaanii balleessaa akka qabaatan walitti quba qabaa jiru.
Hindiin haleellaa qilleensarraa Paakistaanii fi bulchiinsa Kaashmir Paakistaan jalatti bultu irratti kan bantee fi Hindi iddoowwan 9 irratti xiyyeeffannoo addaa gochuudhaan haleellicha kan raawwatte yommuu ta'u, Paakistaanis gama isheetiin iddoowwan 6 irratti haleellaa kanaaf deebii kenniteerti. Paakistaan xiyyaarota waraanaa Hindii 5 akka haleeltee buuste yoo himtu, Hindiinis gama isheetiin xiyyaarota Paakistaan irraa natti ergaman buusee jira jetti. Ministeerri dhimma alaa Hindii S. Jaashankar ministeera dhimma alaa Saawudii waliin guyyaa har'aa marii bu'a qabeessa mari'anneerra jechuun katabaniiru. Mariin isaanii shororkeessummaa qolachuu irratti akka xiyyeeffate yoo himan, ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchis achumatti Hinditti imalanii kan isaan jiranidha. Gareen warri Hindii shororkeessaa jedhuun uummata adda bilisa baasaa Kaashmir keessatti hundeeffame Kaashmir qofaa isaaniitti bulchuudhaaf warra waggaadhaa waggaatti mormatan yoo ta'u, yeroo ammaa kana biyyoota lixaatii fi Hindiitiin shororkeessaa jechuudhaan farrajamanii akkasitti ilaalamaatii kan isaan jiran. Putiin dhukaasa dhaabuun erga labsanii booda sa'aatiiwwan muraasa boodam Raashaan Yukureen haleeluun dhagahame. Haleellaa halkan edaa magaalaa guddoo Yukureen Kiev irratti raawwatameen namoonni 2 yoo ajjeefaman, daa'imman 4 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 6 akka madaa'an gabaasni gama Yukureenii dhangala'eera. Halkan guutuu qilleensi Kiev sagalee misaa'elaa akkaan nama rifasiisuun jeeqamaa bule yoo jedhan warri Yukureen, tajaajilli labsii yeroo hatattamaa Yukureen misaa'eloota dhukaafaman hedduu qilleensa irratti fashaleessuun misaa'eloota kun garmalee akka nama hin hiraarsine gochuu isaanii ibsaniiru. Haleellaan Raashaa kun ergaa Putiin dhukaasa dhaabuudhaan akka eegalamu labsanii yookaan ibsanii fi karoorri isaanii hojiirra ooluudhaaf sa'aatiiwwan muraasni hafanitti raawwatame jechuunis dubbatameera. Putiin guyyaa 3 dhukaasni akka dhaabbatan kan ibsan yommuu ta'u, kunis yaadannoo guyyaa waraanaa addunyaa lammaffaa itti xumurame waliin wal irraa bu'uu yaadameeti. Yukureen dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa Putiin dhiheessan kana kan kuffiftee fi guyyaa 30 turuu qaba jettee kan ciccitu yoo ta'u, pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin Raashaan dirooniiwwan 142 biyya isaanii irratti dhukaasuu ibsaniiti kan isaan jiran. Haleellaa magaalaa Kiev irratti raawwatameen haati daa'ima waliin ajjeefamuu yoo himan warri Volodimir Zelenskii, haleellaa Raashaa kun tajaajiloota yeroo balaa tasaa kanneen magaalota akka Zaaporiiyaa, Doonetskii fi kanneen biroo keessatti argaman dabalatee hedduun isaanii manca'uu ibsanii jiran. Haleellaa qilleensaa balaafamaa Raashaan raawwatte kana booda Zelenskiin biyyoota addunyaa tarkaanfii jabaa Raashaa irratti naa fudhadhaa jechuun gaafataniiru. Daandii dippiloomaasii saaquu kan danda'u dhiibbaa cimaa fi qoqqobbii hedduu Raashaa irratti yoo tuulame qofa jechuun kan dubbatu Zelenskiin yeroo garagaraatti Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaatti waywaachuudhaan beekama. Moskoon gocha ishee kanaaf garuu itti gaafatamuu qabdi jechuun jala sararaniiti kan isaan jiran. Oduu biraatiin qondaaltonni Ameerikaa fi Chaayinaa fuulaa fuulatti wal arguuf jedhamaati kan jiru. Qondaaltonni Ameerikaa fi Chaayinaa lola daldala biyyoota diinagdee gurguddoo lamaan gidduutti taasifamaa jiru salphisuudhaaf yookaan xiqqeessuudhaaf yaaluun torbee kana marii jalqabuuf jedhamaatii jira. Itti aanaa muummee ministeera Chaayinaa He Lifeng marii jimaataa dhufu Siwiizerlaanditti ni eegala jedhamee eeggamu kanarratti akka hirmaatan ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksise. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent bakka bu'aa daldala Ameerikaa Jameson Greer marii kana irratti Washington bakka bu'uudhaan kan hirmaatan ta'uu waajjirri isaanii ifa godhee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp erga White House-tti deebi'anii as taarifa hanga 145 Chaayinaa irratti kan kaahan yommuu ta'u, Chaayinaanis deebistee 125 irratti keettee jirti. Kanumaan wal waraansi taarifaa gidduu isaaniitti kan hammaatee fi keessumaa biyyoota 90 ol Doonaald Tiraamp taarifa kana irra kaahee keessaa isa guddaa ta'uun Chaayinaatti galmaaheera. Beejing haaloo bahuun oomishaalee Ameerikaa tokko tokko irratti taarifa hanga 125 kaahuun ishees kan yaadatamuudha. Ogeeyyiin daldalaa idil addunyaa akka jedhanitti garuu mariin biyyoota gidduutti taasifamu kun ji'oota hedduu ni fudhata, hangasitti ammoo maaltu ta'uu danda'a jechuudhaan dubbataatii jiran. Haasaan kun erga itti aanaa pirezidaantii Chaayinaa Hang Zheng Doonaald Tiraamp eebba isaaniitiin keessummeessanii asitti qunnamtii sadarkaa ol aanaa isa jalqabaati. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteets Beesent haasawaa sirna diinagdee idil addunyaa haaromsuu fi dantaa biyya isaanii eeguudhaaf taasifamu hawwiidhaan eeggachaa akka jiranis ibsanii jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa, oduu keenyaa kan guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.